gaafata. Galatooma hordoftoota keenyaa warreen hordofuu jirtan gaafii keessan arguu jirra. Gaafileen hedduun ka dhiyaatu kitaaba barreessuuf maltu si kakkaasee ka jedhu kan irra haasofne turree website keenya BBC Afaan Oromoo irra dubbisuu dandeettanii kaanin kitaaba kan kee eebbisiisuu fi biyyoota garaagaraatti maluu fi kan Nairobii bor eebbifamaa asiin booda Awurooppaa deemta. Garuu kitaaba eebbisuu fi kaanin qabsoo fuuldura yookiin qabsoo itaanuu irra haasa'uu fi jette. Maal jechuu? Barda barreeffamuu tokko barreesseen ture. Kagamma amma gad dubbanu kana barbaree hin qabne wayi boqonnaalee qabsoo dabarsinee fi kan itti aanu callifnee ilaaluu hin dandeenyu. We owe it to our people. We owe it to the Ethiopian people. Oromoon hooggansi Oromoo anarraa dabalatee callifnee ilaaluu hin qabnu jechuudha. Callifnee ilaaluu hin dandeenyu. Dur irraa kaasee ergan biyya alaa dhaqee irraa kaasee aadaa tokkoon qaba. Yeroo yaadni tokko dhufu town hall uummata wajjin marii banaa godha. Yaada kiyyaan dhiyeessaa gaafiin hin dhufaa chaalenjiin hin dhufaa yaada san keessaa gabbifnee hojiitti seenna jechuudha. Clearly haalli amma Oromiyaan fi Itoophiyaan itti deemtu haalli jarri kun maqaa keenyaan biyya ittiin deeman it is not sustainable, it is not beneficial, it is a disaster. Qabxii kana uummata wajjin mari'achuun barbaada. Uummata wajjin haasa'uun barbaada. Ummanni yaada kiyya challenge akka godhaniin barbaada anis challenge gochuun barbaada jechuudha. Kanaaf kitaabni akkuma carraa kana waliin dhufe malee amma marii sana irratti gaazexeessitoota akka keessanii bakka adda addaa jiran wajjinis haa ta'u uummata bal'aa biyyoota alaa keessa jiru wajjin mari'achuun barbaada jechuudha. Waan hin gaabbineef hedduu barreessite kitaaba kan keessatti ka uummati beekulleen hedduutu jira kaati hin gaabbineef ammoo xiqqoollee hin gaabbitu wanni ati irraa gaabbitu tokkollee hin jiru. Maaliin gaabba Oromoo ta'ee dhalachuu kiyyatti immoo ummata kana qaanii keessa baasuu kiyyatti ni qaabbamu gargaafan qabsoo seenu murbaa kanaan hin gadda ijoolleen jedheen kan manni reeda qabu ani qancaraadha beeyta ijoollummaa keenyarraa kaasee maal akka ture beeyta sababa rakkoo abaa'oo keessa uumamaa tureen Oromoon miliyoona 50 taate warra miliyoona 5 keessaa dhufeen akka feetetti dhiitamti waggaa 50 deemanii homaan fidan Oromoon mana barcaa dhayitu kanuma mana taaziyaa dhayitu kanuma mana farsoo dhayitu kanuma Oromoon hamilee wal cabsa Oromis hamilee wal cabsa ture. We changed that. Arreeyoo xiqqaate Oromoon waa gochuu hin danda'u namni jedhu kamaraati malee hin jiru. Kamaraati illee hin jedhu. We proved. Ummata kiyya amanee because I know my people. Ummata kiyya amanee callifnee lafa makaanii girriin jenne akka jarri kaleessa jedhanitti kitaaba keessatti nagarta. We spend years after years in qoranne qabsoo kamtu haala qabatama biyya keenyaatiif uummata keenyaatiif baasa jenne beekumsa keenya san teknoolojii ammayyaa wajjin haala uummanni keenya keessa jiruuf haala addunyaa wal qabsiifnet osoo tuffatamnu the biggest contribution an Oromoodhaa godhe cabaa hamileedhaa keessa baasudha. Repairing the collective collapse of self-esteem. Ar'ammoo tokko kana aarsu kaleessa Oromoon qabsaa'uu hin danda'u jedheet saba keenya hamilee cabsuudhaaf irratti hojjaa turan. Ar'ammoo Oromoon biyya bulchuu hin danda'u yeroo kitaaba keessatti yoo ilaaltanii turtan aangoon nuun malaa jedhee 2015 maal barbaaddan isaan maal barbaadan Finfinnee pirezidantii Oromiyaa si goona waan akka no aangoon nuun malaa jedhee jaba baasee jennaani Oromoon biyya bulchuudhaan qophoofnedha. Isin garsiifna jedhee. Biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya dhiisii ol bulchuu hin danda'u back in the day. These guys proved that. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u kan jedhu san dhiphinaan wallaalummaan of tuulammaadhaan ijoolleen tuni qaanii san Oromoo irratti fidan. Har'a Oromoon bakka jiruun hoggaa isaa miidiyaarra bayan qeensa ofii keessatti dadhabamuu barbaada. Oromoon bee uummata oral society uummata dubbannee dhagaa amansiisuu dandeenyu bar uummata hojjannee ofii miti addunyaa kanaadhaaf hayyoonni Oromoo bakka meeqatti addunyaa hoogganaa jiran har'a Oromiyaa diiganii dachee dhiigaa godhanii uummatoota Itoophiyaa abdii guddaa nurra ture yaadattaa 2018 kanaaf again I want to try one more time ummanni keenya hamilee isaa akka hin cabne
ummanni hamilee isaa cabe bara baraan salphata. Hamilee uummata keenya eeguudha. Kanaaf dongoroon hojjedhe jira yaa baay'eedha. Bagan dongoroo hojjedhe immoo. I was young. I was energetic. Kottee baay'eedhaan hojjedhe. Bakka baay'een seene. But I delivered. Anaaf warri wajjin hojjenne waan uummata keenya waadaa galle deliver godhaa geenye jechuudha. Kanaaf maaliif hin gaabbu jette? Akka hin gaabbu barbaadan ana qofaan hin beeke. I'm speaking on behalf of Oromos. Akka gaabbinu barbaadan. Hin gaabbinu wanni gaabbinuuf hin jiru. Itti yaadne hojjenna hojii dongora keenya irraa hin baranne hin sirreessina itti deemna. Ammas yoo taate amma warri hedduun sirna kanaan gotti hiduu keessaniif hin gaabbitan hin gaabbinu. Hin gaabbinu. Jallaa ormaa kaafnetti jallaan keenya dhufe. Jallaa kana kone hundiriirsinaa yoo kararraa kaafna simple. Diriirsuun danda'ama. Ni alla dinnaan munni hogga jallate ibidda keessa. Hin beekan kazara akka tolchan hin beekan tolchan hin jiraami. Ibidda keessa. Yookiin jallata yookiin caba. Jallatee garuu itti fufuu hin danda'u jechuudha. Dubbii karaa kan hubadheetti amma adeemsa kana dura deemaa turte deebistee yaaluudha barbaadda akkasii. Akka duula qeerroo kakaasanii qabsoo karaa nagaa gaggeessu wayii. Wanni akkasii hin jiru. You have to be adaptive. Warri hojjettu keessatti. Amma I just want conversation. Haasaan barbaada amma. Haasaan barbaada. Bakka san hin geenye. Karaan qabsoo baay'ee jira. Karaa irra hin deddeebinu. Karaan tooftaan haaraa baay'ee jira. Modern era. Gaafan biyya alaa dhaqu. Generation paltookii turre. Generation Facebook itu generation Twitter itu, mali TikTok itu. As technology changes, society ke so gaji jiramu, strategy ke so lagi jiramu. Anam acil len jiru. Amu wae kapso tu asan jiru wae sirna kana gona miti. We need to have a conversation about Oromo. Salp anne jirra. We have let down the Ethiopian people. Ummat Oromo, qofa osoo hin ta'in, ummata Itoophiyaa, ummata gaanfa Afrikaa, we have let them down. Liability taaneera. Ummata guddaa dhanu. Baay'inaanis teessuma lafaatinis Somaaleen nurraa abdii qaba. Dhayin lola isaan wajjin seenu. Har'a mootummaan abbii Oromoon hin lola, Amaaraan hin lola, Tigreen hin lola, Eertiraan hin lola, Somaaleen hin lola. No. Oromoon ummata kana hunda wal taasisee wal hin dhaga'ee naannoo gaanfa Afrikaa kana seenaa jeequmsaa, seenaa lolaa keessaa baasee tasgabbeessee hiyyummaa bara baraan uummanni naannoo kanaa hundi ittiin beekamu keessaa baasee jaaruuf kan danda'u Oromoodha. Maaliif riisoorsiidha qabna, dhugaa qabna, lafa bal'aa qabna, aadaa qabna, gadaa qabna. Kanaaf wanni nu barbaadnu what I want this conversation amma kan boodatti dhufna ammatti wanni barbaadu warra mootummaatis qeeqdhaan dhiyeessu come on kana caalaa callifnee kufaatii kana caalaa salphina kana caalaa keessa seenuu hin qabnu. I am calling for conversation. Mootummaa wajjinis warri mootummaa wala jirus haasa'uu qabna amma. Gadi baanee dhugaa walitti himnee haasa'uu qabnadha. Baay'ee tamsaasa kallattii BBC Afaan Oromoo gama Facebookiidhaan hordofaa jirtu dhaggeeffattoota keenya keessumaan keenya Jawaar Mohammadii kitaaba haaraa hin gaabbu jedhee guyyaa boruu eebbisiisaa guyyaa kamisaa jechuudha Keeniyaa Naayiroobii keessatti isa booda immoo gara biyyoota Awurooppaas ni mala dhimmoota hedduu kaafne dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessaa qeeqawwan jajjabaa himannaawwan jajjabaa mootummaa akkasumas immoo paartii biyya bulchuu irratti dhiyeesseera isarratti jarri mootummaa deebii kennuu yoo qophii ta'an balballi keenya banaadha gara xumuraa tarii dhimma gaanfa Afrikaa kana kaasteetta amma Itoophiyaan keessumaa bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed waa'ee ulaa galaanaa Somaaliland wajjin walii galee waggaa tokko muddama hamaatu ture inumaa lolatti seenuu danda'u Somaaliyaa fi Itoophiyaan dhimma sodaatamaa ture dhiyoo kana immoo Turkiitti jaarsummaa Turkiin walii galtee irra gahameera gaanfa Afrikaatti dhagaamtummaan yookiin dhiibbaan Itoophiyaa laafaa jira akkasitti bakka kanama siyaasaatti karaa ittiin ulaa galaanaa argatan maal ta'uu qaba? Hariiroon gahee Itoophiyaan gaanfa Afrikaa qabdu laafaa osoo hin ta'in hin jiru du'eera. Dippiloomaasiin Itoophiyaa du'eera. There is no diplomacy. Itoophiyaan anchor state turte. Ethiopia used to be an exporter of security. Zamana Mallasis sandura sote keessattuu zamana Mallas fi zamana Haile Sillaasees. Har'a garuu Ethiopia is seen as an exporter of insecurity, source of instability itti ilaalamte. Sirni amma jiru kun biyyoota ollaa kana hunda wajjin sadarkaa walaa caalu malee wal lola keessa jira.
laaffachuun biyya tokko anchor state exporter of security ka godhu dura keessa isaatti tasgabbii qabaate. Ollaa wajjin immoo wal hubannaa irraa ka jaa'u taate anchor state jedhamee ilaalama. Amma garuu keessatti wal nyaata keessatti biyya diigaa lola keessa jira ollaadhaan immoo lolaa jira. Waa'ee ulaa galaanaa Itoophiyaan ulaa galaanaa barbaachisaa? Yes. Itoophiyaan ulaa galaanaa kan daldalaa qofa osoo hin ta'in neevii illee qabaachuu qabna. Maaliif qabaachuun keenya garuu Itoophiyaa qofaaf miti. Itoophiyaan dinagdee guddaas kan qabdu, waraana guddaas kan qabdu, uummata guddaas kan qabdu naannoo kanatti Itoophiyaadha. Naannoo kanatti humnoonni bakka fagoo irraa dhufan ulaa galaanaa Red Sea fi Indian Ocean kanarratti sochii guddaa godhaa jiran. Biyyoonni naannoo kanaa dantaa bishaan irraa qaban eegsifachuudhaaf humna kophaa isaaniitiin deemuu danda'an tumsa Itoophiyaa isaan barbaachisa. Itoophiyaan kana wanni humnaan godhuudhaaf deemtuuf hin jiru. Dantaan keenyaaf dantaan Somaaliyaa, dantaan keenyaaf dantaan Eertiriyaa kan wal falleessu miti. Eertiraan akka biyya tokkotti biyya walabaa siyaasa walabaa taatu malee diinagdeen isii Itoophiyaa irraa walaba ta'uu hin danda'u. Economically dependentiidhaan wajjin. Garuu humnaanis irraa fuudha. Sin daammaca gaafa jetteen yaraan fedhellee taatu hamma fedhetti onnetu dhiitata. Dippiloomaasiidha gaafata. Uummanni Somaaliyaa keessattuu waggoota jahan dabretti bakka hundatti even yeroo wal mormaa turre Abiy wajjin bakka hundatti Abiy waan tokko hin difeen godhaan ture. Imaammata Somaaliyaa irratti gaggeessu. Yeroo dheeraadhaaf mootummoonni dhufaa dabran dhimma Somaaliyaa keessa seenanii jeequudhaan Somaaliyaas laaffisanii Itoophiyaafis madda rakkoo ta'aa turan. Abiy waggoota 5 aangoo irra ture kana gochuu dhabuun isaa galateeffatamuu qaba ture. Bara dabre ol wasadan waan rakkoo guddaa nuufi Somaaliyaa jidduu osoo hin ta'in sadarkaa addaatti godhamu keessa seenan. Qophii malee, tarsiimoo malee, tumsa odoo hin jaarratiin itti deemame. Bifa adda addaatiin balaaleffannaa dippiloomaasii bahaa dhihaa. Chaayinaaf Ameerikaan dura ol ta'e. Diplomatic isolation keessa nu seensisee jechuudha. Dhiibbaan sun amma Abiy harka kennatee akka mallatteessu isa godhe. Credibility is the currency of foreign diplomacy jedha Blair. Credibility mootummaa Itoophiyaa sirna mootummaa Itoophiyaa baay'ee gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf ulaa galaanaa nu barbaachisa. Warri didees hin jiru bar. Biyyoonni ollaa jiran kun nu barbaadan ta'e ni daas. Because ikonomii guddaa jira, potentiaalii guddaa jira, uummata guddaa jira. Sochiin daldala naannoo kanaa immoo laaffataadha. Nurratti wal loluu qaban turan Jibuutiinis, Eertiraanis hundumtu. Garuu immoo gaafa ati qoma dhawattee nam fudhadha jettee humnaan deemte kafa hunduu dura dhaabate jechuudha. Kanaaf waan irraa baratamuu qabudha. Dongora guddaatu hojjetame. Rakkoon waggaa jahan kan agarre tokko maali? Yaanni gaggaariin waggaa dhufe akkaataan itti hojii hiikuudhaaf deemamu kan xiinxala bilchaataa fi beekumsa qabu ta'uu dhiiseet jarjarumaa fi hawwiidhaan. Ulaa galaanaa wadaba arganne jedhaniitti uummatatti ce'anii godhuun uummatuma harka dhoofsisuudhaaf jecha wanni godhamu kuni Itoophiyaas miidhaa jira. Hoggansa maqaa hoggansa biyya saniitis baay'ee miidhaa jira. Galatoomii sagantaan keenya gara xumuraa deemuu jira. Saatii isii kennaa kiyyaat gabaabaa dabarfachuu dandeettu kaameraan kee kana. Uummataan haasawuu barbaadde. Daqiiqa gabaabaa keessatti. Tara uummatatti haasaa ture meemmoo. Gammallee uummata. Directly yaada uummata qabaatu. Rakkoon hin jiru uummata kiyya galmatti fuula isaa keessa ilaalaa ittiin haasaya warri BBC hedduu ulfaadha. Akkuma reefu jee an yaadan dura kaayaa jira yeroo barbaadetti qaamni barbaade dibeet barbaannan an fully charged and ready. Great. Galatoomatillee yeroo kan kee fudhateen waliin haasa'uu keetii fi baay'ee galatooma. Galatooma isaaniis hordoftoota BBC Afaan Oromoo kunin sagantaa keenya ka stuudiyoo keenya BBC stuudiyoo Nairobi irraa isin dhaqqabu maqaan kee Asli Galgalooti aga yeroo biraatti baay'ee galatooma keessumaa keenyarraa Haji Jawar Mohammed ture. Haji Jawar xiinxalaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti baay'ee beekamoo fi haala siyaasaa Oromiyaan am keessa jirtuu fi Itoophiyaan keessa jirtuu fi gara fuulduraatti maal hojjechuu akka yaadannoof ibsee ture. Isanillee nu hordofuu keessaniif yaada keessanii nu dhiyeessuu keessaniif baay'ee ulfaadha. Am maqaan kee Asli Galgalooti. Haji itti naa dabalte galatoometis.